Ye kata murintara tapi fatentara Fayyada humna sanitara qabantara koppeffatte har'a viidiyoo qabatte kana koppeffatte jira shikaali innis findeemaa maal tokko jechuun keessanii oolu kanaaf tursiin keessan waliin wanta ni qopheeffadhe wanta bishaan isaa keessaa baafadhee jechuudha. Asitti immoo maalinidha? Zayitii fi hinnaanidha jechuudha. kanaafuyyuu tursiin keessan wajjin haa ta'u arabni kaanii ijji afaan ishee walitti illee Asitti zayitii fi hinnaanidha jechuudha. wanta rifeensa keenya baay'isee nu fayyadu qopheeffadhee jira. Kana hunda isaayyuu asitti immoo amma kana hundaayyuu hojjechuuf hin deema. Amma kanatti zayitii fi Kanas daa'effadheen jira. Kanaafuu tursiin keessan nu waliin haa ta'u hanga isa xumurutti isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu kana hunda isaa amma akkam gootanii kanas qopheeffadheen jira. Kanas asitti qopheeffadheen jira. Kanaafuyyuu kana hunda isaayyuutu hojjechuuf hin deema. Tursiin keessan ana waliin haa ta'u gara hojiitti seenaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf egaa kana hojjechuuf ammoo maal nu barbaachisa? Ashamaa erga bunii akkam jirtan tura turtu mati YouTube akkam jirtan fayyaa keessan har'a waa baay'ee qopheeffadhee ittiin deema. Innis maal inni jechuun keessan haala amma hojjechuuf hin deema. Tursiin keessan hagama gamiin qicannaa hanga tanaan qicannaa jechuudha. Tursiin keessan na waliin ammas baay'eedha jechuudha inni kun. Kanaaf hunda isaa walitti buusan jiraan kunuuti. Amma bishaan itti naqannee ibiddarra goonee yeroo dibannu akkam akkamii ta'u isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadama. Faayidaa baay'ee qabu. Baay'ee nama fayyada. Hunda isaa xiqqoo kanas xiqqoomitti gootu. 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 Hundi ishee xiqqoo buufattu jechuudha. Kanas xiqqoo buufattu. Kanas xiqqoo buufattu. Kanas xiqqoo buufattu. Kanas xiqqoo buufattu. Akkanumatti bitama innuu isaanuma kanaan jechuudha. Wanta nuti ijaaza gootan hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu itti fayyadama. Baay'ee rifeensa keessaniif faayidaa qaba jechuudha. Akkasii daffisee hanga yeroo dibannaa kootii walitti deebinutti nagaannaa tura. Hayyee egaa xumureen jira. Kunuuti daffifadheen jira. Bitanii isaanii duwwaa qopheeffadhee asitti kana qopheeffadhee mishi kaaluuf hin deemaa jechuudha. Kanaafuu tursiin keessan na waliin. Bishaan isaa keessaa baafadhee jechuudha. Asitti immoo maalinidha? Zayitii fi hinnaanidha jechuudha. Argitanii? Asitti zayitii fi hinnaanidha jechuudha. Bishaan isaa keessaa baafadhee amma kanatti zayitii fi hinnaanidha jechuudha.